Yoo qaqqaaliiwwan nagaa keessanii nagaa kooti waan haaraatiin deebi'ee dhufeetan jira ibsaa absirraa halas immoo waan ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Saffisa bilbila keessanii appilikeeshinii tokko malee akkaataa ittiin dabaluu dandeessaniin isinitti agarsiisaa hanga xumuraatti na duukaa bu'aan isiniin jedha. San dura garuu warroonni haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuun mallattoo bukkeetti dhuftu mallattoo bilbilaa tuquun ol kan jedhura kaawwachuu yeroo hunda viidiyoon keenya tooraan akka isin qaqqabu taasifadhaa isiniin jenna. Kallattiin gara viidiyoo keenya irratti. Gara viidiyoo keenyatti erga dhufneen foonii keenyarra lixna yookaan seennaa jechuudha. Cuqaafnee foon kan jettu kun appilikeeshinii kana kan qafooti waan ta'eef waan nu rakkisu tokko hin qabu. Kanaafuu keessa lixnaa erga keessa lixnee urjii xunnaa riqicha xunnee 99 duwwaa xunnee riqicha xunnaa yeroo xunnee ofiisaatiifuu kunoo akka kanatti nuuf baasaa jechuudha. Yeroo akka kanatti nuuf baase kunoo asirratti dileet dembistar ishii jettu kanarra si'a tokkoof xuxxaniitu kunoo asirratti okay itti jettu jechuudha. Okay jettu kunoo asii erga akkas gootanii gadi buutaniitu kunoo oddoo kanarratti deebi'ulee vid enable kan jettu kanarra kunoo cuqaaftanii kunoo filannoolee sadii isiniif baasa. Filannoolee sadan kana keessaa filannoon inni duraa low jedhaa, high jedhaa fi mid yookaan mid jetti. Mid kan jedhurra cuqaasuudhaan saffisni bilbila keessanii akka dachaan isiniif dabalu taasifadha. Kana caalammoo dabaluudhaaf sitingii keessa galleetu waliin ilaala. Ani ammaaf isan tuqu viidiyoo waraabaa waan jiruuf narratti kutaa waan ta'eef yeroo isarratti tuqqaltaan bilbilli keessan ofiisaatiif cufamee banamaa jechuudha. Gara siitingii bilbila keenyaa aalinuu yookaan aadhaqnuu jechuudha. Siitingii bilbila keenyaa keessa seennee erga siitingii bilbila keenyaa keessa seennee ol oomnee developer option kan jedhu kanarra ni cuqaamnaa jechuudha. Kunoo kanarra ishiirra erga cuqaamnee gadi deemnee kunoo asoolee kana ni barbaannaa jechuudha. Kunoo asitti kunoo siitingilee kana yoo arganne siitingilee sadan kana ni sirreessina. Inni duraa siitingii inni duraa window animation scale kan jedhu kanadha. Isa tuqneetu gubbaa kanarratti ol bunnaa jechuudha. Animation off kan jedhu is off kan jedhu achiin transition animation scale kan jedhu kanarras tuqneetu immoo animation is off kan jedhu kanarra kaawwannaa jechuudha. Ammas gadi sinneet animator directions scale kan jedhu kanarra dhufneetu animation is off kan jedhu kanarra kaawwannaa. Kunoo saffisni bilbila keenyaa dachaadhaan ni dabalaa jechuudha. Kunoo amma suuta jedheetu akka kanatti oliif gadi deemaa jira. Bilbila keessan restart bukkee kanaan gadi edda cibtanii kunoo restart kan jettu kanarra cuqaaftanii restartii kanaan cufuu dandeessu. Cuftanii bantuu yeroo bantanitti saffisni bilbila keessanii dachaadhaan isiniif dabala. Restartii godheetan deebi'aa hangasitti nafaana turan isiniin jedha. Saffisni bilbilli kiyyaa haalaan dabaleetu jira. Kunoo kan duraarra ilaala. Kunoo siitingilee yeroo kunoo tureetillee tuqee baasaa jechuudha. Kunoo haalaan dabaleetu jira. Kunoo hedduu namatti tola. Appii tokko maleedha kan kun hojjetu. Bilbila keessanii irratti yaalaa saffisa bilbila keessanii dabaladhaa isiniin jenna. Barnoonni irraa kana fakkaatti. Hanga xumuraatti waan nu faana ta'aniif guddaa galatoomaa. Waan isin rakkisee fi gaaffii isinitti ta'e immoo koomentii irratti gaafachuu hin dagatiin isiniin jenna. Obboloota keessaniif immoo share godhaa fi viidiyoon kun ni gargaarti waan ta'eef viidiyoo kana immoo like godhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinuutti nagaan naaf ta'a.